namni interviewudhaaf dhiyaatu tokko yookiin barataan interviewudhaaf dhiyaatu tokko wantoota kanneen shan irratti qophaa'uu qaba. What are the 5 most common interview question? Tokkoffaa irratti tell me about yourself. Lammaffaa irratti why should we hire you? Sadaffaan what are your strengths and weaknesses? Arfaffaan why do you want to work for this company? Shanaffaan where do you see yourself in 5 years? Wantoota kanneen irratti qophoofnee interview tokkoof dhiyaachuu qabna jechuudha yoo xiqqaate. Fakkeenyaaf tokkoffaa irratti tell me about yourself kan jedhu kanneen irratti wantoota nuyi waa'ee keenyaa dubbachuu qabnu keessaa inni tokko yookiin sadarkaa barnoota keenyati. Inni kan biraa maqaa keenya fi gireedii keenya yoo himanne hin gaadha jechuudha. Kanaan alatti ani obboleeyyan akkasiin qabaa umuriin koo akkasii jechuun baay'ee barbaachisummaa hin qabu jechuudha. Kaampaaniin sun waa'ee umurii keenyaa fi baay'ina obboleeyyan keenya irraa dhimma waan hin qabaanneef kwaalifikeeshinii keenya qofa yoo himanne hin ga'a jechuudha. Lammaffaan immoo why should we hire you kan jedhu kanaadha. Isa kana duraan dursinee viijinii kaampaanii sanii beekuu qabna jechuudha. Viijinii kaampaanii sanii yoo beekne viijinii kaampaanii sanii achiif gochuudhaaf yookiin sirriitti hojjechuudhaaf kanaafan gara kaampaanii keessanii kana dhufe jechuudha. Yookiin immoo kaampaaniin keessan kun guddaadha, eksperiyaansiin sana argadha jennee kaampaanii san dhaadhessuu qabna jechuudha. Inni sadaffaan what is your strengths and weaknesses dha. Strength keenya wantoota hedduu dubbachuu dandeenya. Fakkeenyaaf communication skill keenya akkasuma immoo problem solving rakkoowwan garaagaraa furuu wantoota kanneen yookiin nama wajjin hojjechuu jechuudha. Nama haala salphaadhaan walii galuu dubbachuu dandeenya. Inni kan biraa weakness keenya namni weakness hin qabne hin jiru, garuu weakness hin qabu jechuudha. Weakness hojii nu itti qacaramnu san irratti effect yookiin dhiibbaa hin qabaanne tokko himachuu qabna jechuudha. Inni arfaffaan why do you want to work for this company? Kaampaanii kanaaf maaliif hojjechuu barbaadde isa jedhanidha. Kaampaanii kanaaf wanti nu hojjechuu barbaadeef sadarkaan barnoota yookiin kanan ani baradhee fi iddoo duwwaa yookiin vaakaansiin inni baase wal simata waan ta'eefidha. Inni kan biraa immoo kaampaaniin keessan kaampaanii guddaadha. Kaampaanii eksperiyansii naa kennuu danda'udha. Gara fuulduraatti ogummaa koo yookiin dandeettii koo iddoon itti guddifachuu danda'udha jennee yaaduu qabna. Inni kun why should we hire you kan jedhu kanaan wal fakkaata jechuudha. Maaliif si affeerra yookiin maaliif hojjetaa goonee si qacarra kan jedhu kanaan wal qabataa jechuudha. Inni kan biraa where do you see yourself in 5 years? Isa iddoo kanarratti wantoota hedduu of eeggannoo gochuu qabnutu jira. Fakkeenyaaf ani waggaa 5 booda hojii dhuunfaa kun hojjechuu barbaada yoo jenna ta'e dogongorataa jechuudha. Maaliif dhaabbanni kamiyyuu akka namni yookiin hojjetaa isaa hojii dhuunfaa akka hojjetu barbaadu akka isaaf qacaramee isaaf hojjetu barbaada jechuudha. Kanaafuu wantoota nuyi jechuu qabnu asirratti ogummaa yookiin dandeettii yookiin eksperiyansii muuxannoo koo cimseen waggaa 5 kana keessatti sadarkaa manaajeraa yookiin sadarkaa hoogganaatti guddadhee arguun qaba qabdu jechuudha. Wantoota kanneen interviewudha wal qabatan kanneen argachuudhaaf YouTube kana subscribe godhaa. Galatooma.